Hai, kam jirtu? Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan lammiidha. Har'a waan haaraa isiniif qabadhee dhufeera. Keessumaa namoota konistirakshinii industirii keessa jiraniidhaaf sooftiweerii baay'ee barbaachisu, sooftiweerii baay'ee daayinaamikii fi kan yeroo wajjin deemu sooftiweerii baay'ee barbaachisu, rood diizaayiniidhaafis haa ta'u wantoota garaagaraaf kan itti fayyadamnu sooftiweerii baay'ee barbaachisaa ta'e Civil 3D kan jedhamu isiniif qabadhee dhufeera. Keessumaa namoota beginning level irra jiraniidhaaf baay'ee fayyada jedhee yaada. Kanaaf jalqabaatee kaasnee hanga dhumaatti wajjin ilaallaa. Na hordofuu, subscribe gochuu, na bukkee dhaabachuu hin dagatinaa. Sooftiweeriin Civil 3D jedhamu kana fakkaata. Sooftiweeriin keenya kana fakkaata. Kun sooftiweerii bara 2026dha. The latestidha. Sooftiweerii kana kan ilaaleen dursine waa'ee Civil 3D sooftiweerii kana waan xiqqoo wajjin ilaalla akka introductionitti. PowerPoint kana qopheessee jira xiqqoo ishee wajjin ilaalla. Namoota kanaan dura waa'ee Civil 3D waan tokko hin beekneef kan baay'ee barbaachisu ibsa xiqqoo addanaa wajjin ilaallaa jechuudha. Introduction to Autodesk Civil 3D software. Overview, use, application in construction industry. Construction industry keessatti eessatti apply diiwwan itti fayyadamuu dandeenya. Overview isaas maal akka fakkaata, interference isaa maal fakkaata kan jedhu as keessatti wajjin ilaallaa jechuudha. AutoCAD Civil 3D is design software used to carry out or design all ground earth development, including irrigation, canal distribution, erosion control, dam design, earth embankment, stormwater collection and distribution, topographical data analysis, sustainable design, parcelling, parcel development, forest planning, etc. AutoCAD Civil 3D akkuma sila isinitti himee design software keessatti baay'ee kan barbaachisu. Dhaabbanni Autodesk jedhamu kan kanaan dura AutoCAD faa, Revit faa hojjechaa ture. Production isaa kan dhaabbatichaati jechuudha. Kanaaf it is a design software no? It is a design software keessumaa road designiidhaaf, earthworkiidhaaf kan fayyadudha jechuudha. Built on AutoCAD. Beeziin isaa AutoCADidha. Akkasumas used for designing, drafting and managing civil infrastructure project. Karaas ta'uu danda'a, buildingis ta'uu danda'a, drainage lining ta'uu danda'a, parcels ta'uu danda'a. Every civil structure project keessatti design gochuudhaaf haa ta'u drafting gochuudhaaf, managing gochuudhaaf kan baay'ee barbaachisu software gaariidha. Karaa biraa support building information modeling. Yeroo ammaa constructioniin BIM kan jedhamu jira. BIM kana supportii hin godha jechuudha. Building information modeling akkuma Revit faa, akkuma infraworkii building information modeling supportii godha jechuudha. The use of Civil 3D. Civil 3D, the use of Civil 3D. Civil 3D maaliif fayyada? Namoota macaasaa hin beekneef tokko transportation infrastructure keessatti design gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Parking ta'uu danda'a, taxiway ta'uu danda'a, transportation road ta'uu danda'a, rail ta'uu danda'a. Transportation infrastructure hundumaa keessatti design gochuudhaaf kan itti fayyadamnudha. Road and highway design itti fayyadamna, land development itti fayyadamna, stormwater and sanitary sewer design itti fayyadamna, surveying and mapping itti fayyadamna, earthwork and grading, corridor modeling, volume calculation and quantity takeoff itti fayyadamna jechuudha. Keessumaa volume calculation quantity takeoff perfect kan hojjetu jechuudha Civil 3D. Civil 3D interface overview. Civil 3D interface isaa maal fakkaata? Civil 3D gaafa ilaallu maaltu nutti argamaa jirudha. Interface isaa ribbon and tool space kan jedhamu keessaa qaba. Gara fuulduraatti wajjin ilaalla. Perspective and seating tabs kan jedhamu qaba. Drawing area qaba. Command line and property plate qaba. Isa kana gara fuulduraatti wajjin ilaaluu jirra jechuudha. Interface of Civil 3D software kan jedhu wajjin ilaalla. Yoo drawingidhaan Civil 3D interfacein kana fakkaata. Tokko tokkoon asirratti akkan ibsu yaale queue access toolbar jira, menu browser jira, drawing area jira, tool space jira. Isaan kun hundi isaaniiyyuu baay'ee barbaachisaadha. Inni kun tool space jedhama. Isaan kun ribbon jedhamu, drawing area dha. Inni kun command line dha. Keessumaa namoonni AutoCAD raafilii beektan baay'ee isin rakkisu jedhee yaada. Kun interface isaati jechuudha. Typical work follow in Civil 3D.
civil 3D step kamiin fayyadamuu akka dandeenyudha. Inni jalqabaa importing survey data. Survey erga bakkeetti walitti funaannee booddee inni import survey data CSV data kan ta'e importii goonaa jechuudha. Lammaffaa irratti create surface goonaa import erga goonee booddee surface create goonaa. Isaan booddee define alignment jenna. Define alignment jenna. Fakkeenyaaf akka Addis Ababa construction akka Addis Ababa road authority define alignment plan commission nuuf kenna waan ta'eef central line fayyadamna jechuudha nuti. Akka iraatti immoo route selection kan jedhamu jira. Route select erga goonee booddee isa alignment kan fayyadamnu. Arfaffaan generate profile. Import survey import erga goonee booda surface create erga goonee alignment keenya define erga goonee isaan booddee profile generate goona step isa kanaan booda model corridor and assembly perform grading pipe design annotation isaan kana hundumaa step workflow isaan kana jechuudha. Tokko tokkoon survey data mine, surface mine, alignment mine, profiling jechuun maal jechuudha, model corridor jechuun maal jechuudha kan jedhu tokko tokkoon wajjin ilaallaa jechuudha hundumaatti. Term in used Autodesk CPCD. CPCD kan fayyadamu jechuun irra deebi'anii fayyadaman neetwoota akkamitti jira. Tokko Google point kan jedhu jira. Google jechuun existing ground point jechuun survey point jechuudha. Gaafa funaanamu akkuma jiruun surveying point, sting, norzing, elevation fi description kan ofirraa qabu Google point jenna. Benchmark jechuun base point base point jechuudha. Surface jira, use point file, contour and break line isaan kana fayyadamne haala teessuma lafa keenyaa kan ittiin argannu surface jenna jechuudha. Nebraan alignment dha. Alignment jechuun center line jechuudha. Akkuma seensitti center line daandii nuti design gochuu deemnu jechuudha. Profile jechuun show elevation data along alignment jechuudha. Assembly jechuun road cross section jechuudha. Corridor jechuun combine of alignment, profile and assembly. Alignment fi profile fi akkasumas assembly gaafa walitti dabalaman corridor nu kennu jechuudha. Corridorin 3D model of the road. Thank you. See you next.